deebisi doktor. Achirraa kaafee asli dhugaa dubbachuuf na fiddee jirti. Beekumsa isimaan na fidee waan hin kaanne. Waan ittiin amma haasoftu kana keessa dubbii qixxaa salphina barra cabsanii ka Beeruutirraa tikeetti lama muree fi defiizaa dalaysiisee fi jetta sirrii na fiddee jirti. La akkasii yam akkasii. Defiizaa lama kaa. Koi waasii sirreessa. Anama waan kana ijoollee hedduu warra nama biyyarraa biyyatti fidan as fidan Dubaay fidan hunda isaanii hiriyoota kiyya hin beeka. Warri deemanii kuni iqaamaan fiizaan ka dalagaati miti ziyaaradha. Akka waan biyya san turatti dhayxeetti deemta waan ta'eef san lamallee si fidu sadillee si fidu rakkoo miti. Amma isiin eegasi fidde lamayyuu asi fidda asi murtu takka asi murtu sadii asi murtu gimmaasha asi murtu. Tola fi afiddu isin waan waytirratti walii galtanii si fidde waan ta'eef dalagaadhaan si fidde waan ta'eef maa qaydii sana osoo hin kenniniif jalaa badde gaafii daarekti deebis inditi achi. Gaafii daarekti kasii deebisu waa'ee kisaaraa dalagaan dhabamee jennaani biiftuu jedheen haati kunooti yoo sobate ijoolleen mana jiran ijoolleen isii jechuudha. Biiftuu kisaaraa kan keessii kafalee deema qaraamaa keessa deeseenuuf hin jira ganna lakkiseedhe guyyaa 14 irraa qaba waraqarra. Qaali takkanatti hin barbaadu natti olin deebisiin tafidde wajjin haasaya taasisti na fidde wajjin haasaa naan jette na dhagayi natti haasayii jedhe gaafa duraa hin duutee ka amma teettuu naan jennaan ati hin duutee anamoo isitu soqachuu qaba waa'ee fiizaa kana isin na fide isin dalagaa na galchuu qaba moo anatu gabbayee dalagaa soqata ammas kisaaraa tatte sii kafala ganna lakkisii narraa dhumachuuf deemuu jira jedheen 3,500 as kennii naan jette. Ani madami miti. Haa kuna sabaan sirti. Ijoolleen mana san jiran illee isii bir jiraatan as fidi jedhi. 3,500 ani madami miti. Waan fiizaa kan keetiin baafatte daandaa haqa kan keetiin natti himi. Sii kennee kisaaraa sii biraa deemaa jedhe. Shaarmuxaa anatu fidee naan jette. Mana isii teettee waa'ee shaarmuxinnatti ittiin dubbanne walitti arrabsine wanta walitti hin taane odoo wal arrabsuu baannee bareedaa jedhe. Qaali takkanatti kalama waliin dubbisin jettee silkii haasayettee silkiitti cufatte gaafsan achumaan hafte. Itti deebite miqattiin fira keennaa tun ammallee taanan kisaaraa isii sii cufanii haa deemtu miqattii tana gallakkisii. Kastamarii hin qabdu gallakkisii jennaan biiroo qababannoo keessaa bakka akkanaatii jette. Biiroo eega qabaatte ani argaa hin jiru ani qaraamaa keessa dalagaa guyyaa meeqaan barraa dalaguu hin barbaadu biiftuu barraa dalaguu hin barbaadu amma talaba dalagachuu barbaada waggaa 2 dalagadhee achi booda fiizaa mataa kiyyaa baafadheetiniin uf danda'ee jiraachuu barbaada jedheeni itti himee jira. Shaaqa kan keessii kafala ganna lakkiseedhe diddeen na ukkaamsitee na hanteette. Biiroo isiin kastamarii itti fidee naan jettu kastamariin isaan itti nageessani mana ufiititti ol nawaamee ol na koreda kana ol marrajaa qaba isallee sagalee qaba yoo soba ta'e wasaappiin sheersirra godha asli kootu warabbal kaaba an yoo intala tanarra kaa'e rabbiin narra haa kaa'u kootanatti kastamariin isiin itti na fidan ol na kore ani isa waan akkasii dalaguu biyyaa hin baane hin barbaadu koon na fuudhee sagalee itti qaba dhufanii na fuudhan isiin indoom hin kaadde fiidu nama biraatti dhufee na fuudhee ragaa qaba silkii qaba gaafsan isaana. Giftiin yaa jedhee namallee waraqaan keerarraa dhumatee maaltu mala ustuufirraa natti hin dubbatu yoo waa'ee waraqaa kiyyaatti dubbate intala fiddee beeka waraqaa waa'ee kiyyaatti intala ani sitti maaltu nagee silkii harkaa fudhadha silkii harkaa gurguradha silkii harkaa akkas godhadha jettee bakka deemtu kanaatu feemasummaa ta'e tiiktookii yoo ta'e eenyumtuu hin dalaga isiillee dhima dalaydi anis hin dalaga atis hin dalayda waa'een tiiktookii sirbaa fi waa'een dalagaa mana madaami walitti dhufu waggaa 2 dalagadhee dhufe ganzabaa jedhee asi jijjiiradhe akka isiin jettisan shirmuxinnaaf asiin dhufne hanga ilma namaa kadhadhe kalee galgala paaspoortii tiyyaaf waraqaa fiizaa fudhadhee jalaa bade. Waa'ee isiin birrii jettu doolchen takka natti haraam isiin intala muslimaa yoo taate nama isiin kabajjuuf nama isiin sodaattu qur'aana rabbii qabatte haanaa kakattu aniin kakadhaa birrii isiin hattee baate naan jette fiizaa fi paaspoortii tiyya fudhadhee shaampaa tiyya hin sobne fudhadhee biraa bade nama mana jiru ragaa qaba jechuun hin rafanii ol ka'anii nan arganii malee
أنا في سي جولة مكملة إن تلتك في إسي جارس إسي تواني براهين جو وانساني ألا كان حتى هندي كان حتى مكاونا وبلسة وان براتي والبلسو أما اللي براديمي دقيقة كدشان إسرا فقاته إسي ميرا كيس سنتي أما هم بيكا أنجا جلابا دي نمني ميرا كيس سين وليو بقى بري إسي هنكا فلا في يدي جولة مالتي قدنيا غتي برابي رت سغلي كبير بري تنتي حتى تنتي فيزا كفالي فيزي جمر بري فيزا كفالي بري تكيتي تنرتف تقالي كان سيكنا وانا برا مال نرى برباد بيستو سقالي اسي نرى قبدي شورتا سيقبسيسا مالي سيقبسيسا أكسيس غوسيس كاميرا سلالي خاننان إماراتي كيستي أنا اللي قرامة كيسسين بيفتو اللي وطاتي ورقان قبدانا بسلا إجتاكا ولا لا هم تاكا وايا سيرات إن الصداجس إني توقفا وايا مقابل سامبو بري كوما سدي يتغال عن بري سدي بري بيفتو بري سدي حركة يعني فون شانتا بني فرات باسبورتي فرات أكيد فرات ده هنكادو فرات ده برابي أجا إلما نما كادت بيفتو ورق آنكي إلما نما نقادين غياتا كين كسر غياتا كين أرغد أكا إسان جراساني ما أنا نمي تيغندا ونرد أباتي بري إني ناكن نهم بربادو حراما نبتاتا توبي أغلو هراتا إدن سيبرتونا أما إندي بري نسين ستي بابتنيك كنباك بري فيزا ناباست فيزا مالي بري تكتي بري إثيوبيا را وبلاسكي يقوم ديدامي جهاب إباشان بري تكتي هنشيك كتكتي تشيستين نفدي كفيزا قف هاي تسين الرقم كفيزا ثم بري تكتي فيزا قف تكتي مالي كفيزا ثم كاتبيت تايه أنا إنتي واي كان عندلكوا هم بيكو himat tu jadi nan himat tu sih kan boleh dubatin tu sorry wah bisa itu bandalan asgenan wah beri yang kuno asgenan beri fizik tiket karena nak balci samale wah sani itu duban ay mama ko berarti hembe ko nama berat itu nafidia asdufna warabbal kaaba gam yati tarra dufta ti dalaga sente inshallah nanjir ala kum san kuno gabana rada de karama fi sanagal jit oso an barra da lagu him barbadu bisto de isi fi momor kaddan warabbal kaaba kan gadi bay guya adin de mulle himbe sabona isin jatto nam isin jibbeto an hinjib muta to kolle tawfiq isin jatto nam isin jibbito an jibbu وياتي انا ما ولنا نوفين اصلي ازر وانا نوفين ولا بياتي نتولنا apa kadimiti mali اي اصلي وتوقف فرت تاسجا بوزي ازو وانا ما هنا سيني Hindi. وان كياف كان كي قفا اسي وان كياف كان كي Amma ina hindi. ebana kabar ya dan jatte وين ما دبد وين ما دبد سيتي سيمي bisto hal wala no fiddi hala جوجي ناس انجرو برا نما اسوجي اسوجي Hindi lagi faduka. alaga biyana fiddi Hindi. تاسجا باي هاسي زوجي Hindi. Itu di sini beef tu tali si asli tina do. Hindi. Beef tu jalan di sini. Hindi. Ati namni nama wale galu wal abu nama jirati ye. Amma bada yette dalga kani kawatin je. Gaafa dura dhuftu mucattiin soddaatii teessanii si dubbatte san biiftuleen haga kanaan si fida mallaquma haga sirra jirutu hin beeytu moo ati amma wallollaanuma jallataa jirta hinkanne barani birri meeqa sirraa qabdire meeqa sitti baate wallahi mbe اصلي يروتا كان دبسي اصلي نين دبا asli me ko wayin sitti mane koy undi keessanu wanti beekani jira anaaf indi adeemi kan walitti beekani gaafis eegan jette ani waa'ee keesu waa'ee biiftus waa'ee hindis sun taane waanuma akkaatama seera biyya kanaa jechuudha fakkeenyaaf nama tokko gaafa namni Beeruut haa ta'u Itoophiyaa haa ta'u bakka wayii irraa gaafa fidu yoo an 500 illee fide 200 illee yoo fide namni sun yoo danda'e jedhe nama san fuudhee hojii galchuudha yoo namni sun hojii galchuu kaan namni sun hin deema jedhee dammootu namni sun hanga namni sun argatullee kafaluu yoo baate waan namni sun dhuunfaan nama sanii kafalee hojii deemuuf jiru sigalee hin deema yookaan deemee gara barbaadee moo jedhu. Aan fakkeenyaaf waan biizaadha isiin fiddee waan biizaa kafaleedha waan tikeettiif hin taane bichaa osoo hin taane fakkeenyaaf isii wanta achi isii fiddee fi yookaan firoomaaf isii fiddeen jirtu waa irratti argachuudhaaf sigalee waa isiin argattu kana madaalawaa godhanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isiin 6,000 waan argattu taate yookaan 5,000 argattu yoo taate kasaaraan kan kiyya hagana kasare akkasidha seerri akkaataa itti kaloo malee isiin amma fakkeenyaaf kana kafaltettee si walii haasofteen jirtu.
isiin ka fidduuf yookaan namni kan biyyarraa nama fiduufi nama sani hojii galchee bakka hojii galchanii waa argachuudha si galee malee isii wanti kafaltu hin jirtu. Kanaafuu isii wanti isiin gochuu qabdu yoo ta'e jiraate waa isii argatu sanirraa hamma ta'e akka kafaltuudha malee isiin amma kana naa fiddaa fi akkasitti miti kan isii walii galii dhufan jiran. Kanaaf isiin meeqa akka naa kennitaa meeqa biizaa waan isiin beektu hin jiru kanarraa argite isii waan beektu hin jirtu. Abbichatu ani yoo isii fidee hojii galchee kan argadhaa kan jedhu abbichisanii fi wannidha malee. Okay, akkasitti nuu sirreessaa ka'ee dhufi. Ayyee bareeda. Biiftuu dubbadhu dem. Ila asli amma jecha amadii irratti sirriidha. Mucattii kana niin fidee fakkeenyaaf fiizaa baasanii ijoolleen as jalatti hojii kana hojjettan takka kan beekta fiizaa meeqaan akka ba'uu fi tikkeettii lama muree meeqaan akka muramu. Tikkeettii lama keessa rabbiin dhugaa naa dubbisu tikkeettii tokko naa kafalte tikkeettii tokko irraa hafee jira. Isinii galaa miti. Amma kan birrii duraa kan fiizaa tokkoof fiizaatii fi tikkeettiiti. Kan birrii hardaadhiisi. Kan isaa kan duraati. Kan hardaa akka jirutti isinitti himuu danda'a. Kan ittaanu immoo kan hojii nagalchite mana akkanaa seene jettu mee namoonni as jalatti mana madaamii hojii ijoollee galchitani. Mana madaamii san keessa waan jiru amala mana madaamii san keessa ani dhaqee hin beeku. Yoo isin nan taane amalli mana madaamii kanaa nyaata hin qabu dhugaatii hin qabu maatiin kun naaf hin taane jette jijjiiruudha. Isiidhaa jijjiiruudha. Hawaayee namoota as keessatti haasoytuudha immoo dhimma namaatiin waan wal qabatu miti. Ani akka obboleettii kiyyaatti ishee gorse wala silkii isii korkoraata silkii gurguruu miti osoo waan fedhee gurgure birrii kiyya nuusiin haa dhufu waan ta'eef homaallee nan fayyada. Ani osoo silkii isii yaade osoo shiree isii yaade osoo mucattiin waan namiiti jedhee guyyaa takka yaadee jiraadhe waan balkaaba silkii isii ittiin kennu silkii isii cuufii haayee guyyaa isiin dalagaa deemtu qofa silkii isii kennaaf ture. Tokkoffaarratti birrii an biyya kanaaf fidee birrii itti baasee tikkeettii fi fiizaan baasee fide birrii takka naan kafal ani ka isii fidee isis fayyadee isis dalagaa galchee fayyadee ofii kiyyallee of fayyaduufi malee isii tokkoffaa mana kaayeetiin mastaawutii taatee laallachuufi miti. Lammaffaarratti isii yoo galchee jedhe ani indiyaa irraa fuudhuufi miti. Indiyaa irraa osoo hin ta'in madaamii kennineef sanirraa fudhan. Madaamii kennineef irraa fudhan. Isiin kana hundattuu hin jirtu. Hawaayee komentii asirratti hin barreessinaadha. Hawaayee baalagummaa malee haasoitu kasanii sisiin galchu. Ani dhimmi indiyaa waliin fide asli ammallee taanaan borullee taanaan dhimma tokkoffaa birrii kiyya har'a boorsaa keessaa ka birrii kiyya fudhattee baatee fi dhimma fiizaa isiitii fi tikeetti isii qofa. Ammallee taanaan gara keessaatiin illee haasofna an birrii kiyya malee waan biraa irraa hin barbaadu. Waan takka irraa hin fedhu. Boorsaa keessaa meeqa fudhattee? Maal jettu? Xiqqaa hardaa fuutee banaa bahuun indiyaadha. Anaaf barumsa guddaa yoomillee yoo malqee amaallee na keessaan banne yoomillee dagadhu barumsa naa ta'ellee. Haa galatoomtu ciraa tokko. Lammaffaa Nafitachiisi gaafii reessi Amadii galchaa nam tokko carraa kanaan. gaafa baddee si jalaa baddee isiin fiizaa ofii fa'aa fudhattee bannaanuma aarte moo dhugumaaniin mallaqni hanga si jalaa isiin fudhattee badde sunis meeqa? Yoo kana ammoo hindiinis hin dandeenye nuu hin kafallaa jechuudha. Maaliif ennaan atillee intala Oromooti isiillee intala Oromooti sii galee namni jalaa waa baddu dhugaadhaa siifis mallaqa isiinillee maqaa eeggatti yoo maqaa ofiitiif dhugaa jirtu dubbatte indiyatillee bareedanatti tola. Atama biiftuun isimmaan si jalaa baddee jennaaniin isimmaan fiizaa fudhattee waa'ee kaardii akka dhabdee jennaan aartee akkana jechuun jirta moo birrii si jalaa badde sunoo meeqa umman asliillee wanni si gaafate kani boorsaa keessaa badde kun birrii meeqa? Ulfaadho galatoomuu deebisi gabaabina. Afarso tokkoffaarratti yaani maallaqa kana uummanni Oromoo asirra guuree naa kafaluuf miti anka tiiktookii irra dhufe. Mucattiin waasaappoota an qabu namoota anarraan itti dhufe hunda biloo gootee ennaani eega kana biloo gooteetiin eega biloo kana gooteetiin deemte qoy mooditeera guutuu mucaa kanaa kennee kaadhiifama guddaa. Jedhe gara tiiktookiitiin naa dhuftii jedheetiin gara tiiktookiitti dhufe. Na jalaan anaa miti hattaa mucattii walirra nutti fidde kun asirraa dhuftu maqaa isii Samiiraadha dubbachuu dandeessi. Biloog na goote na jala dubbachuu diddee haqatamte gara barbaaddeen barbaadadhu naan jette. Mucattiin soddaa isaanii kalaama isii kanaan jechuudha. Ani hafarso maallaqa har'aa hojjedhee itti ba'a. Isiinis nama fayyaa qabu anillee nama fayyaa qabu. Alhamdulillah.
isin illee nama hada deesseeti jalaaba waaree dhaqabuudha. Maallaqa hojjenne itti baanuuf jenne waan takka illee waan boru kaatimaa keenya nu balleessu haasa'us anillee hin barbaadu isin illee haasoftuu hin barbaadu. Tokkoffaa irratti yoo hindiyaan baasii kiyyaan biyya sanii baasee dhufee osoo naaf Oromoo jedhaan birrii kiyya baasii haganaa baasee kisaaraa haganaa narratti gattee osoo an hojii galchuuf ta'u akkana baddee argaa jedhee isinumatti uuma jiru sani malee waa'ee isin baateef maqaballeessi isii maqaan tuquufi miti. Yoo ilaalaal luukii akkanaatu ture luukii akkanaa sadii wal keessa kaa'ee jira laali jedhiin usitu fuudhee ba'ee luukii sadii wal keessa kaa'ee jira luukii gurguddaa akkanaa kana jechuudha. Sadii kana keessa kaa'ee rufeessa birrii kana as keessa kaa'ee jira. Birriin tun dammoo ila dhibbisuun hagammayyuu hin jirti duubarraan jirti. Birri 140 ture birri 30 balleessa kun 110tu jira duubarraan. Yoo harki kiyya kun birrii tana fuudheetiin as keessa kaa'ee jira rabbiin haadha abbaa kiyyan nan galchin kakadheefiin kakadha. Itti kakadhee birrii 3,700. Yoo harkin argin jettee agartu wani jedhin waraqaa baasee isinii hunda samiyyatti yoo barbaadda. Rabbii tokko isa sodaadhu takkittii tana naan jette takkittii tana galshi yoo isin waan hin danda'amne taate biyya haa galtu tikkeetti irraa haa muranii kasaaraa kan keessaa haa kafalee naan jette. Anama kasaaraa keessatti isii kaafamee jiru. Maal jette? Biiftuu ta'u hojii dalagdantu siin jira hiriyyaan ta'e. No! Mucattii isii natti fidde mucattii warra soddaa isheedha. Mucattii tana obboleettii mucattii tana obboleessi indiyaa fuudha. Okay. Soddaatii. Isii natti fidde malee ta'amma dallaalaa miti akkana naan jedhaa jirtu. Okay jedhaa osoo barbaaduuf amma kaleessa maktabni cufaa jira. Kastamarii wayii argamee jira gara maktaba haa dhuftu jettee ijoolleen naa bilbilan. Naa bilbilanii yoo dhadhee maktabuma teettaa boru dalagaan ni jira ni deemta kastamariin jira jennaan aadaa isiin baduu murteeffattee jirti. Lukkutuu kiyyaanummaa maktabuma hin taa'u. Manatti nagalee yookaan biiroo biraan naa jijjiirnaan jette akkaan biiroo biraan jijjiirre hin beeyti. Haa mana galchee mana kaa'uufadha isiin malattee dhahattee fixxee jirti. Otoo kanatti isheen dalagaa deemtee dhuftee mucattii wayii mana kee dhibamte ijoollee mana keessaa qaban mucattiin tokko mana kee dhibamte. Dhibamtee jennaani mucattii kana fuudhee mana haakimii fidu baalaansiin keenya hundinuu dhumatee jira amma halkan sa'aatii badaadha. Bilbila dhabna jennaan baalaansii kiyyaan bilbilaa jette meettiin tun simii ambaasee fi hin jiru. Achi bakka yani meettiin kun sarara eessaa fuutee garuma kiyya keessa zimmadee cadhisee ol waayifaa baay'isawee maatii isii haa dubbistuuf kenneefan haadha ishee haati eenyutuu hin naati waan ta'e hirrifattee haa dubbistu jedhee firima kennee waayifaa. Kazaan meettiin tuni yoo xiqqoo akkana turteette guyyaa lammaffaa mucattii mana yaalaatii fidee ka'ee gaafadhe indiyaa awwaalama si gaafadhaa jedheen wanti tokko icciitiidha asirra isii himuun barbaadu. Maaliif rabbuu wasattara waan ta'e wallaa waan himamu si miti himullee hin barbaadu. Meetti indiyaa jedheen. Waalama si gaafadha waalama keessaa saraa eenyu si baase eenyutu si fiide eessa dhaqxee fuutee jedhee ijoolleen kun taata baasee mana keessaa hin ba'an. Kazaan kasaraatiif deebisii deebisa anaan jetta akkana taate mucattii deengaddaa budaabii waliin hojjenne santu naa kennee naan jette. Hayyee jedheetu waan cadhise san biraan dabarsine hindi zimmadeen cadhise. Kaleessa kamisa galgala shaantaa kiyya biiroo naa fideette shaantaa tokko xiqqishaa wayii manaa qabdii guddaan biiroo keessa jiru. Fiddu malee jettee uu jette okee jedhee biiroo dhaqee taaksimaan biiroo zooree deebi'e. Wanti kana kennee yoo amma gadi bu'ii fudhadhu jedhee isii argee taaksima keessatti tadhaan taaksiin bakka hojiitti abaamoo deebi'ee orderii qabat ture. Kazaa yoo amma achi ga'ee oliin galattee mana galchiteetti waan halkan kamisa halkan yoo an galu shaantaan kun mana galee jira. Shentibeetii mana keessaan qabnaa kun shaantaan fileefiitii kana ta'a shaantaa ijoollee wajjin. Hin callisee kaleessa immoo yoo galu shaantaa isii gadi ba'ee jira. Yoo gabaa'u kana mucattii kabiraatitu jira sun hojii deemuuf azila shaantota ofii fudhattee baatee jirti shaantaa lama isii akkam taatee na hin deemta akkana naan jette okee hin jedheen shaantaan kun kan nutee naan kiyyaa naan jette leesha ala baheeree hin jedheen leesha ala baheeree hin jennaani shaantaa yaani bootaa dhabee naan jette haasaa biraa qabannee amma isima wajjin haasaa biraa qabadhee waa'ee shaantaa kanarra deebi'een gaafannee itti dhiisee anammoo meettii kana jechuudha. In gaafanne inni isee gana halkan geennee ani in ba'ee booddee halkan walakkaa galee mucattii tana haasa'aatuma turre amma iraatii nyaannee dhugnee kolfinee taphannee naannoo sa'aatii 6 ta'e ganama kana. Naannoo sa'aatii 6 ta'e amma meettiin tun an dadhabee jira zooraa walaayin dadhabee yoo akkana gachiise yoo dammaqu hunda hin deemti mana keessa yookaan duulama kana banti yookaan fooxaa fuuti yookaan hin deebis yookaan shintibeetii se meettiin tun maaf akkana deemte awwaawwaa dhukkuban siyaasamuun kiyya keessatti kan rabbi dhabbe kan waan kana yaaddeense boorsaa kiyya an tasumaayyuu an ijoollee kana wajji jiraadhaa wajji nyaadhaa wajji dhugaa
والله أكو بلاقي هذا يقولين ألا ديت لا لما نقول يا تكوان كان يا دي ما تيتاس يا دي سيمبك ويا دول أبدا بورصة أكل ما باسبورتي سادي في لوكو توان أوردري لوكي أكنا خنين كيسا غوري جرا كين كان بورصة سيمبلي تو باربادا يرتي مسكين دي هاي أنا بورصة كي يلا فمات تنقدي يسه الرباطي في تكاغ يوم ولد ما جاب بري شوفي إسين جاه بري وتهنن بري شوفي جد إسين عنجة تدفته إشيتنا إشين عنجة تدفته دي كذا أما ديب اللي هو كسيتي هاتي أصبر أبتي بقى ما بري سينسيشن تبتي كنا كيسا أبتي يو أسي تترم جت أكبر لا بروفته شيفته ميتين تو ميتين ما نلالتي أقول يفتو كان أصلي نلال أدا إسي وان هندا غدي هاسته غدي با وف أك عندم مك أربيتي أكبر تاجر تداسين بيت أفني إيجاجر نشي أجرب تيجو تو أي والله إن قرصابك أنا والله أكلكم أتي بيزين تلو بنجت أكو بريتي ديا تنا قرصان واي هذا كاسي واي جرين يبيا كنا أنا تعالى اليوم كسله هنجران ملول والله تو أنت جرين يبيا كنا باي الفاتار وفيك كيسة تو جوالين إيه بيا كنا رأي وفيك أنا قرصان أكو بريتي كيا تلا بايزوي كيار إنفارا كيسة تو سنجل رافع كمان جاي كيار يكون وجوالين أما الجلا وجوارات مكومنتي بريسو كانت وجوالين فكين يا كاسي فيك توكي وجوالين جلا من ديمان تجا نموت أكنا ولي ناسوفت أنا مكنا هني رافع قاعدوا ليه نمني وجوالين كون وجوالين أكنا والله إيتي جرا كتنا جيهون دومان تيمتي تنانغوس إيش نانيت إيش هاران وجوالين على وجهتو جرا وجوالين لما نتنبر ما نيجي تتا كونتراتا دونتين على رهوجه مالت mana بوندراتا isin baasee isin akkana isin gube isin jettingatin ani wallahi lafa miskiin uma beeki asin yattin tu ani garana nyaat eda gorsa turre qallani makana garana nyaande de yero wolin tawnu ma yattita ana da isi akka bishani kolfisiise nama fudhataasan garanu laafisteedi irribatti nu la shugode gara gadhisu feeti kaza imbulle gana mayo olkau kaleessa tasa ta'e maallaqo luuki akkanaatu ture luuki sadii luukiin kun fakkeenya kunniin kan orderiiti luukota akkanaatu ture beeta oy luukii san sitti mul'isa luukiin tokko isii wajji deemee jira yoo rabbii fi sodaatti naa deebistu lamaati luukichi sun jechuudha luukii akkanaa kana kun suuraa ijoollee ofirraa qabu wanti kun qariin ijoolleen maktaba keessa hojjettan ni beektan qariin kun akkanatti hafa nama biratti qarii kanatu jira waraqaa isiisan keessa ani waraqaa luukota akkana wali cabsee jira kalee maallaqni wayii fuudhee dhufe kaleessa maallaqa jechuudha hadda maali fiizaa mucatti ajjala jiraatti arguu dandeetti miyatti baareen dhufaatutu jira aaliyaa jedhamti miyatti baareen dhuftu jira miyatti tana fiizaa baasuuf kan rabbiin beeku birrii as keessa kaa'ee ture birrii as keessa kaa'ee kuma paaspoortii isii birrii 100 fi 30 wayii duuba kanaan kaa'ee birrii amma fide kan ammoo as keessa godhee jira paaspoortii isii as keessa jira boorsaa kiyyaa wali achuma kaa'ee ittillee qola kan hin kaa'anne biraa rafi yoo xiqqishuu jedhee naannoo sa'aatii 11 naannoo sa'a 11 lafaa ol ka'u barriin banaa jira akkeen itti dammaqeeyyuu ijoolleen kilaasii ittaanu hin deddeeman gibbii keessa hin deddeemanii sila maaf barriin banaa kaa'eera dhiyoo gabboo boorsaa isii shaantaa isii guddaan hin jiru boorsaan kiyya hin jiru waan hunda soqee dhabe bakka wallaahi lafatu naan mare boorsaa kiyya keessa paaspoortiin namaallee ijoolleellee jira waraqaa ijoollee jira paaspoortiin kiyya jira akkamta bakka akkanuma lafti kun akkanuma naan mare aggara deemuudhamee algumarra jettaa'ee beetti waliin jiru maqaa dha'een barindiyaan hin baddee kana fittee jedheen maali birri sin jiru boorsaa sin jiru waan tokkoyyuu fudhattee baddeettiin jedhee mulattiin dhugaa jedhaartu moo kiraan kenna godhaattee lafa ol taante meettiin tun haatee ennaani ama maal jedhee birri hamma jirullee kan rabbi dabbe kan isitti dabale waa inaan kennitu waa isiif hin kenni birri haganaa fiisaa ijoollee